Sodaatummaa kiyya fudhadhe hattummaa kimi maanatti boottan mee mana boottan maal isinii godhuu danda'an? Maal isinii godhan? Hudduu isin salanii, mataa isin salanii, afaan isin bakka barbaadde yoo isin salan minaa gabbanyine minaa gabban maal isinaa godhuuf nabboottan sa'aatii 24 laayivii banattanii maan abboottan? Khalaas karaa nan baasen taaneemi fokkataadhaami irraa dhaabadhaa jenne isin kadhanne gaafa ijoollee Harargeetiin walloltan dhaabadhaa jenne isin kadhanne gaafa ijoollee Jimmaatiin walloltan dhaabadhaa jenne isin kadhanne lakki karaan ati nuu baafte bareedaadha irra dhumatuu qabna erga kaanii isin jalaa hafee mi'an hay karaa akka sunnaa nabiititti isinii baasisiitamu wanni irra yaa ooltaniif irraan goltanii karaa isin hin taaneemi irraa gora nama irraa gadi hin teettan nama tuttuquun dhiiftan ufii gadi hin teettan nama arrabsuun dhiiftan sigale ufii ammoo hin boottan jechuudha. Dhiirri bakkuma jirutti hojjedhu kaayaa biibii kiyya aartee jirtaami dhiirri bakkuma jirtutti waa kaffalatti. Yoo waa sirraa badan dhiirri bakkuma jirtu kaffalatti biyya faranjiin jirtu ijoolleen walloo achi deemi qabimee dhiiraati. Ijoolleen walloo safaaxaan beeytu ijoolleen marroo safaaxaa maal goona nuti safaaxaa beeytee beekuu baatte I don't care give about shut down jennee bira dabarree jechuun nuti. Sigalee waan nuti kalee bira dabarre waan nuti boottii keessa dhaabannee bira dabarre adda zeebiftee haasoo taate. Hay yoo safaaxaan beeyneen beeytaa callisi ka afaan kee hudduu godhi afaan kee qulfiitti godhi callisi akka safaaxaan beeyne agarteemi kalaas afaan kee hudduutti godhi callisi qulfiitti qollofi taa'uu hin dandeettu takka jaartii namaa keessa situ dubbata takka yoo namni wal fuudhe surree mataan baafadha jetta takka yookaan ammoo hudduu narraa dhiqaatti takka mataa narraa muraatti takka ijoolleen dhumte harkaan uyaasaatti takka asii afarsoon sodaattuudhaatti takka asii mallaqa ergineef jetta waa meeqa hojjetta obboleessota takka arabbuma si uume sodaadhu aga agaarfaa turte takka osoo farda goommana fardaan gurgurtu biyyaa baatee obboleessa nu arrabsita akka udaan bootteen biyyaa baasanitti namni ajaa kee dadhabee biyyaa si baasee nu arrabsita banee anaan akka minna tootaa darta obboleessoo nama ani oromiyaa tana kutaa kudha takka tadda keessa deemee biyya kana dhufee baran siseeta mo'ani ka akka udaan biyya darban akka udaan shintibeetii keessaa haranitti haranii biyya san si geessan biyya jabduu sin geessine jarman si geessanii barsan biyya nasraa gursumitti dhayxee faatiyaatti qara'uu wallaalte si geessanii hara obboleessoo biyya jabduu dhayxe seeta biyya nasraa gursum silaa wallaalaan addunyaa irraa nasraa gursumtu adabamuu qabeedhan dhayxe barate biyya dhiirri dhaqullee osoo dhayxe koloraadoo Ameerikaa biyyoota garagaraa odoo dhayxe akkam taataan na dhibeen akka biyya kunoo nasraan teenna asii ganama galgala innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uunaa fi subhaanallaahi walitti ooftee gara biraa walitti hiitee haasoytu dhayxee bara obboleessaati maaluma rabbi si godheeti xiqqooma mataan si yaadu timirtii ellem si maal sirra kaayama obboleessa goommana osoo gurgurtu biyyaa baate maal wallaahi goommana osoo gurgurtu fardatti feetee obboleessa meedaa keessan gabaa teessan taa agaarfata meedaa keessa gabbaanii dhaqan san odoo farda waliin goommana achi dhaabdu biyyaan baane Ahmad Cululle Ahmad Maalii ka jettaniin kun sin beekwan osoo farda waliin dhaabattu roobni sitti roobee gaafa mucucaattee bakka karaa makiinatti ol ba'an irraa farda jala gad deebite sin beeku obboleesso anaa kam gimaatam kanarraa kan hafe ilmoon teeta hangafa akka ilmoon shaffilaa taate beeytaati hin beeytamoo hin beeytu gadi bayii ilmoo san waraqaa itti qaba ilmoon tun ilmootii jedhii dubbadhume diqaalaa guddiftu nama arrabsiise jechuu gabbaate. Afarsa. Intalli duubaan booyyeen fixuu hin dandeenye booyaa ture jazbaan tokko immoo dheengadduma kayoo makiinaa keessa taa'u istaayilii biyya faranjiitii miti istaayilii Itoophiyaa nuun qabneen akka saree udaantu makiinaa keessa taa'u tokkollee wallaahi billaahi wallaahi. Dheengadduma intaloo hudduun booyyee fakkaatu booyaan turre ka amma nuure moo'een nun tokko Itoophiyaa keessatti asii achi gargalchee mucaan rabbiin nagahumaan kunoo eebbisee intala furdaa walii gadoofu atachiteetti booyaa fi turte bar. Wallahi toonyu bakka attin kun ani isinin tuqu jedhe isinirraa gore hoggaa tokkoo foyi jira amma erga ajandaa namaa keessaa bahe odoon nama arrabsuu dhiise ganda namaatis nama isin tuqu jedhe abbaa lafanna dhufe yoon danda'e ofirraa dhorgaa yoon dadhabe dadhabbii tiyyaan jedhee anaa dhiise maal godhuu dhuftee iyyi taate maa bootta dhuftee maa bootta sa'aatii 24 dhuftee maa bootta kalaas ijoolleen Harargee safaaxaa ijoolleen walloo safaaxaan beeytu jetteemi ergan beeyin afaan kee ziippii godhatteen teettu ati ijoolleen walloo qoosaan beeytu sodaattuun tokko maal birrii maal qabda rabbi jedhee Ahmad Cululleeti maal qabda mee maaluma qabda nama shilingii namaa erguu danda'u tam nama shilingii takka namaa erguu danda'u san akka nama birrii qabu birrii naa erga mana jala na awwaala nama akkasiitii miti habiibii. Kana waan masif fakkaate haasa'u jirta malee an nama akkasiitii miti.
nama akka ati yaaddu sanillee miti bakka sanis hin jiru sigalee bakka akkasii sodaatanis hin jiru lubbuun ilma namaa dhiira Oromoo mammaaksa Oromoo tokko isin hima dhiira wanni hin qunnamne dhala qofaa jedha mammaaksi Oromoo dhiira waa hunda qunnama waa hundaa obsitee keessa darbu caala sigalee dhiira wanni isan qunnamne jettee akka shamaraatti dhaluu qofa dhaluun hin qunnamu waan ta'eef sigalee wanni biraa hundi waan dhufe aamiin jettee fudhatudha dhiira rabbi godhee eegasi uume lammaffaa irratti ammoo lubbuun hadha sodaattus dhiistus lubbuun ta'e erga gaafa biyyaa baate duutii jedhamte erga ati wanni beekuu qabdu biyya namaa keessatti biyya abbaa keetii deemaan jirtu biyya obboleessa keetii deemaan jirtu biyya haati ta'e jirtu deemaan jirtu biyya abbaan kee jiru deemaan jirtu kana beeytee biyyaa bahuu qabda jechuudha kanarratti ammoo kana osoo goommana farda waliin gurgurtu ani biyya namaa jira obboleessoo hayaa'aan deematee nañ hubadhu hoggaa 21 jira erga biyya namaa jiraadhe kana keessatti akka namni akkana xarafeen beeku wallaahi akkana narraa waa kaaseen beeku ilmi namaa guyyaa rabbi mara namaa wallolaa walla obboleessoo takkaa ilmi namaa akkana na xarafeen beeku dhaltuu akka teetii biyya faranjii teettee jettu hoggaa 21 waraana erga biyyaa bahe gaafa ati agartee hudduu fardaa duuba dhaabattee goommana gurgurtuani biyya namaan jira akkaataa nama ililti jiraatan nama beekuudha gimaata ma waan hin beekneef haasa'uu dandeetta malee sodaa namaan qabnu si galee warra har'aati maali jettuun kana akka kaalsiitti godhannee bira darbee beeka godhadhee bira darbee beeka yaa qanyaal afarsaa dhageeffadhu tokkoffaa irratti Ahmad Culullee wanni waan kana dalagee gabbayee ijoollee dhumatti haa dhumattu dhiisanii bara nammoo mastaawwatii isaa taatu dhiisee ayitee deebi'ee akka waan nama lola kana ati keessa jirtu yookiin immoo lola kana ati geggeessitee kana dura keessaa baddeetitti waan san uf dhoysuuf jecha ufii isaatii gabbayeetiniin akka waan takkaa seenaa xuraawaa wayiin dalaganii namni obboleessoo miskiina wal ficciise maqaa isaatiin namni waraanaan biyya kanatti warabbal kaaba Awurooppaa ta'e takkaa maqaa afarsaatiin barra maqaa afarsaatiin namni waa ta'e mi'ayyaa afarsaa irra koo qabu nama ajandaa sanuu keessa jiru inni maqaa isaatiin achi taa'ee obboleessoo Ahmad Culullee jedhanii huddura miskiina Ahmad Culullee maqaa Ahmad Culullee yaamsisaa shubbitii hudduutti dhayaanii nu daansifne ijoollee maagi maataa miyya namni keenya gabbayee wallahi udaan ilma namaa osoo udaan sin qabne udaansisaa turan maqaa isaatiin udaan osoo sin qabinin udaan taate mataa keenya sagalee guutuu jira obboleessoo sagalee guutuu jira ka udaan durraa ishee kanaafu gadi bayanii gizee namarra haqqisan namni maal lamaan jedha deebi'e kana biraan ati beekta akka ilmoon isaa hangafaa ilmoo shaffilaa taate bar kanaaf naggubataa bar ilmoon isaa hangafaa sun bar mucaa warra shaffilaatti wallahi dhugama odoo saluuf achi geesse ilmoo lama qofa irraa dhalee intala warra jimmata fuudhe saniin kun ammoo ilmoon jechuun ilmoon hangafa wallahi mucaa jimma fuudhee jala qabaa isaa jimmaan qabaa jimmaan qaba kaayaf jala jaartiin isaa jimma nurraan hidhatanii ree warri jimma gara warra soddaa galu si jammar kun ijoollee baaleetuun fakkaatu maqaan nu nyaate wallahi kana bira ardaa warra bakka quraanii saniin gizee qabbaan karaa rifeensa sharaa dhaabanii rifeensa namaa ciruun sana agartee bakka rifeensa mana warraa ka agarfa gabaa warra gizee rifeensa sharaa diimaa dhaanii nama jalaan deemanii gadi obboleessa guyyaa lamatti magaalaa dhaqan warra balkaa banaannoo warraa irraa guyyaa lamatti halkan karaa bulanii dhaqan wannoo dhabar dakka kunoo goomana gurguru sitti hima dhagaye bakka wallahi bakka inni itti goomana gurguru sitti hima bakka kunoo sharaa diimaa akkana fuudhanii si jalaan deemanii rifeensa namarraa ciran san achiin gabbaatee bakka hiika qoraanii gad dabartee achi gad dhadhaabatti faradoodhaan goomman isa gurguraa ture bar isa gurguraa ture ani waan hin beekne na siyaasi odaa cabsootii ta'e obboleessa bakka guyyaa lamatti magaalaa dhaqan maal taateetti lafa barnoonni itti jiraatu mitiiti manni barumsaa daarii sanitti ijaarame turullee warra balkaaba odaa cabsoo jechuun namni keessanii karaa bu'anii agaarfaa dhaqan waan haasa'uun beeku waan dubbatuun beeku waan dhiisuun beeku madhiirri akka dhiiraa bootto ani zarii takka yeroo laalu zarii ijoollee musammaatii jedhaa yoo bar gurbaan kun sa'aatii 24 taa'e ima booya akkuma ijoollee musammaa zariidhaa jedhee shakke wallahi ani zarii walitti deebi'uun ooltu maaliif jennaan amma yoo laaltan ijoolleen musammaa tun haadhalleen qabdu abbaalleen qabdu waan jara boochisuun beekanii garuu dingata waa yaadattee boo'uu dandeetti inni kunoo maa booyaan na dhibean zariidha moo walitti deebi'ammoo maali dhiirti sooshaal miidiyaa irra teettee boottu dhiira boleessoo dhiira waraannuun boochisu bar dhiira waraannuun boochisu kanuma sin jettee biqbiqbiq jettee booyin dhiirri waan keessa dabe of keessa qabdee deemti gimaataam
wallahi takka yeroo laalu an zarii ijoollee musammaati gurbaan kun jedhee wallahi gaafa inni boo'u irraa kaasee jecha zarii ijoollee musammaa amma ijoollee musammaa yoo laaltan tamboo Yesus kaasan paastarii illeen hin booya wallahi namni amma isaa miliqee gaafa Yesus deebi'e paastarii illeen qaatu harka kaayate akka waan akkasiin jedhe namni hin boonne yoo jiraate intala wannatti reeditti heerumte san qofa wallahi paastarii illeen booyaa oola viidiyoo meeqatu jira kun akkasii silaa irraan citu imimmaan isa kana hoo maaltu ima boochisee na dhibee baran maaltu ima boochise jedhan kanaaf waan namaan jettan tokkoffaa ani sikkoo mandoo narra hin jirtu tokkoffaa arsiin narra hin jirtu arsiin lafa jira sikkoo mandoo lafa jira okay ani erga ajandaa keessaa bahe erga nama arrabsuu dhiise erga waa'ee nama arrabsuu dhiise Aboo dhagaya farsa waa takka himaa fi dhageeffadhu tokkoffaa irratti fiilcharii kenna maxxansanii ayyachi deemaniitiin peesuu kana gubbarraa booyaa jirtu ijoolleen tene takka illee isa jalaa fuutee namicha hoolaa kana jalaa fuutanii warri ayyachi deemtanii ijoolleen kun qabamuu qabdi seera dhiyaachuu qabdi jettan nu ifaan bilisatti bakka jiraannu fi namallee uf dhoysineen beeynu barbaaddanii koonsartiin kaamolee riyaaditti haamuu deema gaafsan koottaa yoo anaaf farsaa bakka sanii dhabdanii jettan dhugumaan luuyina bakka namaatitti hin dhiyaannu dhugumaan nama dheessu koottaa achitti barbaaddu karaa shurxaa seeran dhufi barbaaddu karaa lolaa karaa barbaadde dhufi kutaa barbaaderraa koottu bakka sanii waan nu godhi hallaqa waan dhumate jechuudha sanaan alatti nu miskiina isin wajjin gabbaanee asirraa lola maal absuu dhabde maaliif miskiina huddutti muka tumsiisuu dhabde yoo kayyattan taate tumsiisuus hin barbaannu inilleen tumsiifnuuf hin seenu lola kanallee abbaan barbaadde sirraa gabbayee sodaatte nu jettanii mi'ayyee sodaannetiin jirraati akkuma farsaanuu baanu karaa nuti irra dhufne sun karaa sirrii miti maa irraa wal gorsisanii hin dachaan ayyee karaa azaabaa deemaa hartanii karaa jannataa isinii taananii nu itti qajeeltan jabaadhaa gara jannataa duudhaa hartan jechuun hundi keessan jannata itti duuddanii argaa hartan jechuun walaa hartan si galee osoo karaan sun karaa azaabaa ta'e namni irraa wal gorsa si galee irraa wal gorseetiniin gartee waan sanirraa dhaabadhaa jedha garuu immoo isinii ta'ee qajeelee jennaan hundi isee irra yaate ijoollee tana akkana godhe karaa jarri fiddarra miskiinna kana wal fixaa jira miskiinni wal hin fixini nu dhaabanne mee maqaa kiyyaa fi hafarsaa hayyee anaa fi hafarsaa lola walloo gaafa walaasa keessa jirra kaafne keessa jirra warra lola kana jalqabe lola harargee fi jimma gaafa jalqabe arsii fi jimma gaafa jalqabu nu jalqabsiise lolli harargee fi arsii gaafa marraa mee qolcafaa cafu nu keessa jira ka ammaa kana nu keessa jira kijiba nurratti oofu fi yoo gaafa bakka seentaniif waan dubbattanii fi gara dubbii isin harkaa deemtu wallaaltanii jettan dhuftanii tumaaniin nurra fe'u mata duree nu gootanii sa'a 24 nurra ba'uu dhiisatiiti bakka rakkoon jirtu ufii beeytanii ufii hoolota teessan qabatuu dadhabdanii namna irraa wal fixaa jira dantaa keessani abbaan barbaadan wal ajjeesa abbaan barbaadan wal fannisa nummoo akka dhuunfatitti namni rakkoo nurraa qabdu nama kennas ta'e ka kutaa birallee ta'e ifaan bilisatti gabbaanee sochoona dalachinu dhabdanii ennaanin usmee fi afarsaan dhiira miti bakka dhiira fi bakka namni wal ga'u hin dheettiin sodaatti jira dubbadda sanaan alatti muka miskiina hudduttumsiisaa kana booda afarsaan mana baneetini walloo qabaa harargee qabaa jimmaa qabaa jedhee asirraa iyya yoo kayyattu taate dogongortanii jirtanillee gonkomallee itti seenuuf illeen teennu ittillee seenamu jechuu afarsaan osoo waan akkasii godhe jedhe ana qaba jechuu osoo ani waan akkasiin godhe afarsan na qaba jechuu allaqa barbaadan araarama barbaadan dhiisa abbaan barbaadan wal fannisa abbaan barbaadan wal ajjeesa jechuu sii galee namni immoo giddiin kara isin barbaadan masa kamnu nuti kara ufii barbaanne masa kamna gara ufii barbaanne deemna nama gartee yaada nutti mul'ate waan godhuu qabnu kamuyyuu bakka godhuu qabnu asirra waasi yaadachiisa waasi yaadachiisa qoy namoonni warri kalee isin waliin lola keessa ture warri kalee isin waliin ijoollee qabsiisaa ture deebi'e hay sammuu isaatiin deema bar namni yoo deebi'e mina gabbaan si galee yoo deebi'e bakka dirqamaa farsaa fi usmee wama sanitti deebi'uu qabdi ijoollee ta'uu qabnaa nu daa'ima ta'uu qabna bakka yookaan ammoo waan gaarii nurraan dubbatan yoo waan tokko godhaniif numa arrabsite yoo waan tokko godhan nu qabuuf deemtan akka yaada keessanitti. Kan ajaa'ibu sanii miti qoy namni si komandoo kana bulchu kan shuumamee si komandoo kana bulchu anaaf si qoy. Kanaa baran kana dhibe kanaa bar. Ambar akka nama bulchiinsa wayii taa'eetitti bar maaliif gabbaatanii waan kana kan hin goone gaafa jedhu namni
maaliif immoo miskiina ficcisiiftan ka jedhu akka waan nuti gartee bulchiinsa taane amma yoo mootummaan Itoophiyaa keessatti yoo nam deede fakkeenya Abiy Ahmad nama fixaa jira Abiy Ahmad akkana godhaa jiraniitiin mootummaa maqaan kaami nuti akka waan bulchiinsa si koomandoo taane yookiin bulchiinsa Oromoo taanetti maqaan kenna saa 24 ka si galee garuu immoo isin jalallee hafnee dhiifnee ajanda makanallee dhiifnee hatta miidiyaa isinii dhiifnee waa'ee ajandaa hudduu namaatu haasa'uu dhiifnee miidiyaa makanarraayyuu nagaanin dalagannee buleessu riyaala ta'e walii qabanna jireenya jijjiiruu baane kana oofanna jennee isin jalaazim jennee bakka hundatti bahuu dadhabne gaafa irraa waa dubbannu mallaqa kafalanii fi dubbatti jettan gaafa callifnee jennullee immoo mallaqa keenna argattee mallaqa waan barbaadu argattee naanin dhokattee jettan sodaattee ajaa'iba bargara isin jalaa baanu dhabne waa'ee warra mallaqa haasa'u kana mee namnummaan shilingii takka kiisaa baasee ijoollee tanaa ergee dhumaa bahuu dhabamee gammatti as baay'amee abboon sodaatinaati anatu isinii eeyyame akka afarsaatti warri mallaqa afarsaa fi usmee kennine jettan kun as baay'amee afaan qofan ta'ina maa kijibdanii miskiinillee akka dhumatu gootan isin nama mallaqa namaa kafaluu danda'u nama bara osoo mallaqa iyyuu qabaate uummanni si koomandoo kun laalaa wannaa tokko gibbii tokko manatti hin ijaaranne laalaa suuqa takka wannaa godhuu barbaada saafii hindoo harree takka hin bitanne harree hin binne farda hin binne warra jedhu barisin odoma birrii iyyuu isin kadhatanii nama birrii namaa kennu odoo kutama birrii namaa kennullee ta'e wallahi osoo uummatuma birrii namaa kennu iyyuu ta'e haa fakkaatu isin warra birrii namaa kennu obboleesso waliin beeynu isin bar osoma birrii iyyuu isin gaafatanii osoo haati teessanii dhukkubin haadha narraa dhukkuba warra jedhuu misin abba odoma birrii isin gaafatanii wallahi nama birrii namaa kennu jecha haadha ofii dhibeeni mujjira laal dhagaye waa tokko siima afarsaa dhageeffadhu waa'ee mallaqaa irratti kakaasan immoo abbaan risiitii qabaatee gartee ijoollee sana qarqaarree afarsaa akkas goone waan akkasii goonettan yoo ragaa qabatamaa qabaattee xayyibaasii kunoo ijoollee kan akkana goonaa fi turre akkana godhaa fi turre jedhaati risiitii takkitti agarsiisa saniyyuu miti obboleesso gaafa asirratti asii irratti ol baatee geema taphattuu iyyuu bari namni kutaa biraa irraa dhufanii kennaa turan Harargee irraa Saadiqee faa Maarqos faa kunoo asii Wallagga irraa dhufanii gartee kennaafi turan kooyini Oromoo kutaa 11 keessaa namni hin kenniniif akka waan hin jirreeti si galee wallahi namni isaa waa godhe hafarsaa addatti